Hello, kam jirtu tasfaan jedhama. Kun SQL Afaan Oromootiin barachaa jirru kutaa ja'affaadha. Kanaan dura daatabeezii uumnee gabatee keessatti uumaa turre. Gabatee ja'a akka qabnu dubbannee turre. Gabatee sadii uumneerra. Amma gabatee tan warra afaan uumna. Amma itti aansee gabatee nuyi uumnu gabatee uummata jedhudha. Gabateen uummata jedhu lakkoofsa uummataa kan agarsiisudha. Dhiiraaf dubartiidhaaf waliigala. Kana biraa immoo dabalatee mata duree furtuu yookiin kii primary kiidhaa fi foreign kii tokko qaba. Kana uumna jara kana uumnee itti dabarree warra kana lammantu nu hafa I think. Kan lamman sitti daballee uumna. Akkam amma tokko kana fi kana kophaatti eeguu uumne booddee jara kan lamman wal faana uumna. Yegguu SQL teebilii uumnu teebilii amma barbaanne al tokko barreessinee al tokko raan gochuu dandeenya. Al tokko hunduma isaa wal faana uumuu hin dandeenya gabatee amma barbaanne garuu amma barnootaaf waan ta'eef tokko tokkoon gochaa turre. Amma gabatee kana isa kana eeggiin kophaatti uume booddee jara kan lamman immoo viidiyoo tokkoon wal faana uumna. Viidiyoo kanaan dura ilaallan turerraan wanti adda bahu hin jiru, garaagarummaa qabu hin jiru. Kun lakkoofsa namaa waan ta'eef desimaalii hin qabaatu. Lakkoofsi namaa lakkoofsa guutuudha. Kanaaf integer jennee keenya kana kun varchar akkuma kanaan dura jechaa turre. Kun lamman immoo integeradha. Maaliif lachan isaaniiyyuu qulfii yookiin furtuu waan ta'aniif inni kun primary key kan kanaati. Inni kun foreign key garuu primary key kan isa kanaati. So sana lamman walitti hidhuudhaaf jechadha. Gatiin kunis uummanni kunii fi naannoodha wajjin waan walitti hidhatuuf jechuudha. Sana hidhuudhaafidha. So amma gara kanaatti isin geessa direct teebilii kana uumna jechuudha. Egaa akkuma kanaan dura jechaa turre wanti nuti ittiin kaanu create table yeroo hundumaa agguu teebilii uumnu maqaa teebilii sanaa itti taana uummata. Teebilii uummata jedhudha kan uumaa jirru. So teebiliin keenya kana gidduutti uumama. By the way, asumaan cufuu dandeenya kan irraanfanneef. So namoonni tokko agguu barreessanii dhumarratti akka inni irraanfanneef akkana jalqabu asirraa jalqabanii barreessu dhumarratti koomaa kaa'urra. Isa kana irratti illee hin kaa'amu. Amma yagguu fakkeenyaaf isinifan dhufa for uummata kun intiidha primary kiidhas miti primary kiidha. Primary kiidha not nearly ta'uun duwwaa ta'uu hin danda'u. Amma warri kan as kaa'urraa maal godhu as kaa'u garaagarummaa hin qabaatu. SQL'n ispeesii dheeraa qabaatu akka kana haa ta'u waan jaallate haa ta'u iddoo jaallate ta'u kana yoo asitti yoo barreessinu rakkoo tokko illee hin qabaatu. Garuu namni warri kaan maal jedhu dhumarraa kaa'uun nama irraanfachiisuu danda'a. Kanaafi jalqabuma irratti keenyee yoo jalqabne gaariidha jennee akkana godhu. Isinitti agarsiisa kanaan akka danda'amu. So inni taanu fur naannoon intiidha innis intiidha. Ammoo foreign kiidha akkatii bakka biraatti dhufeef dhiifama foreign kiidha. Foreign kiin kun kan inni reference godhu reference kan reference garuu gabatee naannoo jedhu keessaati maqaadhuma kanaan kan jirudha. Maqaa biraa gochuun danda'ama ture asuma gatumatti gargaarameef malee naannoo kan jedhu kan inni reference godhu. Akkuma isin jedhe dhumarrattis kaa'uun inni jalqaba irratti kaa'uun amma jalqaba irratti
video san duraan hojjedhatu dhumarran kaa'an ture jara kana dhumarratti kaa'uu hin dandeenya jalqabarratti kaa'uu hin dandeenya amma dhumarratti kan kaa'aa jirru maqaan kan itti aanu maqaa naannoo maqaa naannoo akkuma beektan kun varkaariidha 30 kenninaafi okay dhumarran keenya amma jalqabarran kaa'e so kanatti aansee warri jiranii tokko lakkoofsa dhiiraati dhiira kuni lakkoofsa nama waan ta'eef intiidha kan biraa dubartii lakkoofsa dubartiiti kunillee lakkoofsa intiidha kan biraa lakkoofsa waliigalaati lakkoofsa walii ida'amu wala laman walii gala lakkoofsa walii galaati lakkoofsa walii kanaa kunis illee intiidha okay amma lakkoofsa walii galaati so akkuma jechaa turre kan isa kanaatti dhumarratti keenya asiin kun hin qabaatu maadhuma waan ta'eef akkanas kaa'uu hin dandeenya dhumarrattis kaa'uu hin dandeenya anaaf kanaaf mijatu dhumarra kaa'uudha waan sana jechuun kan as fiduu jechuudha kan as fiduu jechuudha waan garaagarummaa qabaatu kan as fiduu jechuudha isa kan ammoo as fiduu jechuudha kan as fiduu jechuudha so akkasuma jechuudha garaagarummaa hin qabaatu akkam namoonni itti gargaaraman isinitti agarsiisuudhaaf ammalee so kanuma gabatee tokko uumuudhaa fi creatable maqaa gabatee achi booddee warra mata duree achi keessa jiran tarreessuudha keessuma barbaachisaa kan ta'e gosa daataa inni keessa store goonu sana sirriitti beekuudha yoo waan qubeedhaan barreeffame ta'e inti jechuu hin dandeenyu dirqama varchar string iddoo adda addaatti immoo jechuu qabna jechuudha yoo lakkoofsi keenya immoo akkuma viidiyoo keenya duraa keessatti argine yoo desimaala hin qabaate yoo akka mindaafaan taate akka lakkoofsa ho'inaafaa safara ho'inaafaa hin qabaate desimaala qabaata so jechuun desimaala booddee lakkoofsa qabaata yeroo sana desimaal jenne define goone gochuu dandeenya jechuudha amma nan umaat running godha dhiifama executing godha goonni execute godhu successfully complete successfully kana jechuun asii diimaan tana jechuun rakkoon qabachuudha gabatee keenyas keessatti arguudhaa fi kan nuti gochuu qabnu refresh gochuudha achiiti iddoo table jedhu keessa gaafa gallee ilaallu gabateen keenya uumamee jechuudha dhiifama so kanadha amma gabatee afur uummanni irra gabatee lama hafa gabatee lama wal faanaan isiniin qopheessa so kuni kana booddee gatiin qabu delete gochuudhumadha maaliif already hojii isaa hojjeteera so gabatee lamman gabatee isinitti agarsiisa isa jira gabatee lamman nu afanii gabatee barataa jedhuuf gabatee afaan jedhudha okay gabateen barataa lakkoofsa barataa waan ta'eef isa kanaa wajjiniin baay'ee wal fakkaata maqaan barataa keessa hin jiru lakkoofsa barataa duwwaadha okay kana ilaalaa kanaaf wanti nuyi define godhnu kana keessatti hundumti isaa maal ta'a integerii ta'a hundumti isaa integerii ta'a maaliif daataan as keessa jiru hundi isaallee integer maqaan namaa keessa hin jiru saal keessa hin jiru so wanti qubeedhaan barreeffaman jiru baarkaara kan jenne even dabiliin illee keessa jiru dabalachuun desimaala lakkoofsi desimaala qabas keessa jiru lakkoofsa namaa waan ta'eef so kun guutummaadhaan mata duree kana gagguu uumnu guutummaan isaa integeradha inni kun ilaala jarri kun lamman integera kanaan achi warra kaan hundumti isaanii varchar ta'uu qabu jechuudha maaliif daataan isaanii store godhan varchar waan ta'eef inni duwwaa ta'e kun rakkoon qabu yoo daataan keessa hin jiraanne
waan null jedhu faa keessa kaa null null duwwaadha jechuudha akka varchariitti define godhe achi keessa nu kaa jechuudha. Kanaafi kana lamaan wal faana define goona wal faana create goone akkan wal faana gochuu danda'amu isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan inni jalqabaa barataadha. Create table barataa. Okay. Create table barataa. Table barataa. Barataa keessa wanti jiran tokko for barataadha. Furtuu barataa. Primary key that int primary key duwwaa ta'uu hin qabu. Okay. Barataa naannoodhaan waa wal qabatee fi naannoon primary naannoo as foreign ta'ee as keessa jira. Foreign key kun reference kan godhu reference godhu naannoo bakka jedhu keessaa for naannoo mata duree jedhudha. Okay. Kana malee kan taanu barataadha miti dhiiraa barattoota dhiiraa intiidha jenneerra lakkoofsa namaati barattoota durbaa intiidha jenneerra waliigala isaanii waliigala akkasitti barreessa kun intiidha. Tokkotti barsiisuun barbaade. Waliigala. Okay, kanan agarsiisuu barbaade amma akkatti barreessuu dandeenyu tokko keessaati yookaan akkas gochuu dandeenya jenneerra jecha lama goone akka jogoone rakkoon hin jiru akkuma argitan yookaan immoo akkana goone barreessuu dandeenya dhiifama. Akkana goone barreessuu dandeenya viidiyoo duraa keessatti kaa'eera yoo jechoota lama ta'e akkana goone qubeessa jalqabaa guddisnee barreessuu dandeenya jenneerra akkasitti rakkoon qabu. Garuu waliigala yagguu jennu afaan Oromootiin akkanatti barreessina miti. Kuni garuu fudhataman qabu yoo akkas ta'e tole jedhee fudhata. Okay. Yoo akkas ta'e garuu fudhachaa hin jiru isuma akkuma argitan. Kun akka kan biraa fakkaata. Maal jedha? The definition for column walii must include a data type jedha. Waliin kophaatti galaan kophaatti akka mata dureetti godhee fudhatee waliidhaafis data type isaa akkuma kan galaa akka kan durbaa dhiiraa sana akka data type isaa kaa'eef jedha. So wanti nu gochuu qabnu maanni kana akkuma warra kaanii akka jechoota lama ta'aniitti kana keessa kaa'uudha yeroo sana rakkoon keenya ni akka jechuudha. Kun gabatee tokko. Gaafa kanaan goonee cufamuu isaa SQL hin beeka. Gabatee lammaffaa uumna. Akkuma silasin jille lammasaa wal faana uumee isin agarsiisuu barbaada. Create table. Table inni taanu table afaaniiti. Okay. Table afaanii. Table afaanii keessa warri jiran for afaan kun primary key afaaniiti intiidha. Primary keyidha. Duwwaas immoo ta'uu hin jiraatu. Duwwaas hin ta'u primary key yoo ta'e yeroo kamiyyuu duwwaa ta'uu hin danda'u. Okay. Kan ittaanu afaan gabatee barataa asitti hidheera. Gabatee warra kaan gabatee naannoon hidhee
kan isa kana gabatee barataanidha. Foreign key ta'a asitti gabateen barataa isa kanaan dura jechuun isa asitti primary ta'e kana jechuudha. Asitti foreign key ta'a data type isaa isa sanaa wajjiniin tokko ta'utu irra jiraata, wal fakkaachuu irra jiraata. Inni kun foreign key references isa kamsa gubbaa sana reference godha miti. So barataa keessaa mata duree for barataa nan sirreessa booddee barataa ture bartaa asiitii bartaa jedha. So isaa wal fakkaachuun dirqama ta'a. Kun isaan wal fakkaachuun dirqama ta'a, inni kun rakkoo hin qabu. Isa kana barataa jechuun waan barbaade jechuun danda'a, garuu isa kana irra booddee nan sirreessa. Okay, ammaaf create goona. Okay. So barataa keessaa barataa kan jedhu gatii hin jirree fi exactly isuman asii jedhe sana fudhachuu qabna. Maaliif gabatee barataa keessaa mata duree furbarataa jedhu reference gochuu jira. So furbarataa yoo jenne hin jiru waan ta'eef isuma as jiru gochuu qabna jechuudha. Isa asitti goonu garuu waan barbaanne gochuu dandeenya, barataama jechuu dandeenya. Kan biraa maayinni kan jiru maqaa naannoo okay, kun akkuma beeknu varchar 30 fudhannoo kun warra kaanii fudhachaa turre. Inni taanu afaan duraa afaan yeroo baay'eetti gargaaramu jechuudha. Afaan barnootaa jennu maal jennu? Afaan barnootaa jennu. Barnootaa, okay. Afaan barnootaa afaan ittiin baratan jechuudha. Afaan barnootaa akka afaan Oromoo, Amaariffaa, maal waan ta'aniif barkaaridha kunillee. Barkaar meeqa 30 jennu kanas Ingiliffaa, Amaariffaa, Oromoffaa, Tigiriffaa gaggabaaboodha. Afaan barnootaa, afaan duraa jennu ati probably afaan duraa jennu dheerate rakkoo illee hin qabu, garuu afaan jalqabaa afaan duraa jennu. Afaan biraa kanaa sa'amu. Afaan biraa kanaa sa'amu kunis afaan waan ta'eef varchar kanas illee 30 haa goonu. Kan biraa qubee ittiin barreessan qubeen illee varchar waan ta'uufi Laatiin, Saabaa gaggabaaboodha. So 20 haa goonu. Just akkuma intina ta'uuf dhiifamaa asitti kun irraanfanneerra. Amma asiin raawwanneerra. So dhiifama. Asiin kanadha. So wanti nama goonu lamman kana gabatee barataa jedhuuf gabatee afaan jedhu wal faana uumuu dandeenya jechuudha. So waan goonu kan eegii select goone eegii fillee booddee execute goona. Lamman saayyuu wal faana raan godheera. As keessa garuu gabateen jiru akkuma kanaan dura gochaa turre. Gaafa kana refresh goonu gabatee keessa gaafa gallu gabatee barataa, gabatee afaan lamman saayyuu kennis kun 1 2 3 4 5 6 gabatee jaan keenya uumneerra jechuudha.
gabateen jaanni uumne jara kanadha. So gabatee jaanni uumne gabatee kanadha. Gabateen inni kun gabatee waa'ee naannoo waan ta'eef gabatee jalqabaa yookiin gabatee base yookiin immoo iddoo biraatti immoo pivot table jedhama. So gabateen kun baay'inni isaanii gabatee kanaa wajjiniin quunnamtii godhaniiru. Fakkeenyaaf primary key'n kun iddoo adda addaa jira. Fakkeenyaaf kana wajjiniin walii dheeraa, kana wajjiniin walii dheeraa, kana wajjiniin kun asitti walii dheeraa, kun kana wajjin walii dheeraa, kun immoo kana wajjiniin walii dheeraa. So wanti nu arginu gabatee kanarraati warri kaan hidhamanii achi booddee kun immoo kanarraa kanatti hidhama akka arginu relationship table akka arginu. Gara fuulduraatti itti dhufna. Har'a wanti amma yoo nagoone maayinni database qopheessine tolchine gabatee qopheessine akka kanattiin gabatee qopheessine booddee waan gabatee kana keessatti kuusaman data type isaanii define goone relationship kana define goone data relational data table keessuma SQL keessatti agoo hojjennu relational data system waan ta'eef yeroo hundumaa akkamittiin gabateen tokko akka quunnamu loojikiin isaa maalidha. Booddee agoo ganaa baay'ee hojjenna gabatee kana keessaa 2-3 keessaa data walitti funaannu akkamittiin jara kana akka gargaaramnu warra walitti akka gargaaramnu select statement agoo join faaguutti gargaaramnu akkamittiin akka gargaaramnu itti deebina. Egaa stepin keenya itti aanu maalidha? Stepin keenya itti aanu data kana gabateewwan kanatti naquudha. Okay. Gabatee tokko lama isinitti agarsiisaa achi booddee isa kanaaf mukootiin naqaa viidiyoodha isin dhamaasuun barbaachisu maaliif stepin isaa hunduu tokkuma waan ta'eef. Kanadha ulfaadhaa galatoomaa gaaffii yoo qabaattan naaf barreessaa. Isiniif deebisuu nan yaala. Guyyaa gaarii, galgala gaarii, halkan gaarii nagaatti.